kanumaan waaqayyoon kadhannee gara sagalee waaqayyoo keessaa gabaabaatti waliin ilaaluutti ceena. Mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon kadhanna. Sagalee keetiin waaqaaf lafa kan uumte, waan hundumaa kan dandeessu, yeroo hundumaa haala kan jijjiirtu, yeroo hundumaas haala gararraa kan teessu. Yaa Waaqayyoo, maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaatiin yeroo kana si galateeffanna, waan iddoo kanatti ta'aa jiru hundumaaf galanni siif haa ta'u. Hafuurri kee inni nagaa namaa kennu, hafuurri kee inni hojjetu, hafuurri kee inni dhukkubsataa fayyisu, hafuurri kee inni hidhaa hundumaa hiiku gidduu keenya waan jiruuf si galateeffanna. Amma sagalee kee akka dhageenyuuf, gurra garaa keenya akka hubantu, Waaqayyoo gidduu keenyaaf gidduu isaa nutti hasaasuu akka dhaabbattu, ofii keetii laphee keenya dhuunfattee yaada keenya boojitee akka nutti dubbattu si kadhanna. Yeroo gabaabduu kanatti dubbii dhimma baasu akka nutti dubbattu si kadhanna. Kana waan gootuuf galanni maqaa keetiif haa ta'u. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Sagalee Waaqayyoo keessaa walii wajjin kan nu ilaallu iddoo lubinuu dubbisanidha. Innis wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 1 amma 11 akkasumas darbee lakkoofsa 16 amma lakkoofsa 20tti kan jirudha. Lubi sila nu dubbisaniiru irra deebi'een dubbisu kutaa kana wangeela Luqaasiin sirriitti beektu. Wangeela Luqaasiin Luqaas isa dooktarii fayyaa jedhamee beekamu sanatiyyuu barreesse. Waan hundumaa Luqaasi akka inni warra tuffataman, warra bira darbaman, warra hawaasa keessaa kophaa baafamanii irratti xiyyeeffatee barreesse beekamaadha. Kanaan dura beektu. Luqaasi har'a isa barreesse boqonnaa 10ffaa irratti tuun ga'ini boqonnaa 9 akkaataan itti xumuru waa'ee Yesuus Kiristoos duukaa bu'uudhaaf maaltu akka nama barbaachisu dubbachuudhaan xumura. Boqonnaa 9 lakkoofsa 57 hamma 62tti yoo dubbifattanii Luqaasi boqonnaa 9ffaa kana keessatti waan baay'ee barreesseera. Yesuus ulfina isaatiin akka inni ulfina isaa mul'ise barreesseera. Gurbaa hafuura hamaatiin qabame akka inni fayyise barreesseera. Waa'ee du'a isaas akka inni dubbate barreesseera. Boqonnaa 9ffaa kana keessatti sabartoonni nu keessaa inni caalu eenyu jedhanii barreesseera. Ittaansuudhaanis kan isiniin hin mormine gara keessanii jedhee bartoota gorseera waan dhimma tokko irratti. Achi booda Yesuus mandara Samaariyaatti akka inni hin simatamne illee barreesseetiyyuu dhumarratti attamitti Yesuusiin duukaan bu'uun akka danda'amu xumure. Boqonnaa 9 keessatti waan nama dubbadhe hundumaa kan inni barreesse. Yeroo kana yaada kaa'a namoota Yesuusiin si duukaa buuna jedhan. Yesuus lakki ati na duukaa bu'uu hin dandeessu warra inni jedheen. Namoota immoo Yesuus na duukaa bu'i jedheen lakki dhaqee warra manaa kootti nagaa dhaama warra jedhan. Dhaqeeni warra deebi'een dhufee si duukaa bu'aa dhaqeen garuu nama du'e awwaalee deebi'a kan jedheeni Yesuus Kiristoos deebisee deebii 3 deebiseefi deebii kana yoon jecha gabaabaadhaan isinitti hime namni iddoo jireenya biyya lafaa kanaaf godoo jireenya biyya lafaa kanaaf isa barbaachisutti qabame waa'ee isaa gadi fageessee dhiphatu na duukaa bu'uu hin danda'u jechuudha tokkoffaa irratti. Lammaffaa irratti immoo namni mootummaa Waaqayyoo lallabuuf waamame warra du'an gidduutti yeroo hin dabarsu jedheen. Sadaffaa irratti immoo sadaffaatiif yommuu deebisu ati maal taate ati namni qotiisa qotu hordaa qabatee gara booddee ilaalaa qotaa jedheeniitiyyuu egaa namni waa'ee maatii isaatii fi wangeela irra caalchisee dhiphatu duuka buutuu koo ta'uu hin danda'u jedhee kanumaan xumureeti boqonnaa 10 isa har'aaf nuuf ramadametti darba Luqaas. Kutaa kana dhaqeen dubbisu dhageenye irra gadi ta'eef kutaa kana ani mata duree
jireenya hojii nama wangeelaa jedhu jalatti isinii dhiyeessaa waan tokko tokkummoo hordofanii warri miidiyaa isinitti agarsiisaa jiru wanta ijoo ta'e waan hunda diteeyilii miti sakaan immoo isa silaalaa ijaanis ilaalaa duukaa bu'uu dandeessu. Kutaa kana keessatti lakkoofsa tokko kaastanii wangeela Luqaas boqonnaa 10 gooftichi nama mul'inatti hojiirra dhaabuusaa argina. Namoota mul'isee mul'inumatti hojiitti bobbaase. Lakkoofsa 1:2 gubbaatti kana argitu. Namoota 72 waameetu Yesuus Kiristoos namoota 72 kana keessaa lama taasisee dhaqaa wangeela lallabaa isaan erge. Namoota lama taasisee namoota 72 keessaa Yesuus Kiristoos ofuma isaayyuu hojii kanaaf ulfina isaa dhiisee mirga abbaa isaa dhiisee waaqayyummaa isaa isa waaqayyo wajjin wal isa qixxeessullee akka waan eenyummaa isaa isa barbaachisutti lakkaa'uu dhiisee sana hundumaa dhiisee gad of deebisee gara biyya lafaa dhufe. Hojiin amma nama irra dhaabu kuni hojii isa ofii hojjechuu dhufe sanaadha. Utuma hojicha hojjechaa jiru garuu hojiin kun itti fufuu qaba. Yesuus Kiristoos immoo waan isa dura jiru beeka. Kanaaf namoota hojii kanarra akka inni dhaabe argina. Mul'inatti hojiidhaaf isaan kenne jedha. Mul'inatti hojiidhaaf isaan kenne. Kun hojii wangeelaati. Yesuus Kiristoos hojii wangeelaa ulfina isaa dhiisee dhufee fannoo irratti immoo harka isaa bal'isee fannifamee dhiiga isaa dhangalaasee lubbuu isaa dabarsee kenneetiyyuu hojii wangeelaa biyya lafaa irratti banee eebbisee gadhiise. Hojii kanatti namoota warra hojicha hojjetan itti fufanii bobbaase Yesuus. Egaa du'a mo'ee ka'uusaa booda immoo namoota warra isa bira turanii utuu waliin bahin akkas jedheen gooftummaan hundinuu waaqa irratti lafa irrattis naaf kennameera. Egaa dhaqaa maqaa abbaatiif kan ilmaatti kan hafuura qulqulluutti isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Waan ani isinitti himes eeguu isaan barsiisaa jedhee abboommii guddicha jedhame waldaa kiristiyaanaa biratti isa beekamu kana dhaabe. Kuni hundee cuuphaa qulqulluuti. Har'a waldaa keenya ijoollee cuupneerra cuuphaa qulqulluu hundeessee waldaa kiristiyaanaatiif hojii kana ergama kana kennee deeme. Bishaan inni ijaan mul'atuu fi dubbiin Waaqayyoo abboommiin Yesuus Kiristoos inni maqaa abbaatiif kan ilmaatti kan hafuura qulqulluutti isaan cuuphaa jedhe yommuu walitti makamu warra amantiidhaan simatanii iddoo isaan gadi ba'anii ol galchee Waaqayyoon biratti isaan deebisa. Iddoo bifa Waaqayyo isa jalqaba isaan ittiin uumametti isaan deebisa. Maaliif kan amaneef kan cuuphame hin fayya. Kan hin amannetti garuu ammayyuu itti faradameera kan jedhu sana Yesuus Kiristoos dubbate. Kanaaf hafuurri qulqulluun hojii kana duukaa akka jiru iddoo kanatti in argina. Hojiin kun hojii mootummaa Waaqayyooti. Yeroo Yesuus jara kana erguu isaa laallu waan tokkotu baay'ee na dhibe. Mandaraaf iddoo inni ofii dhaquuf jiru hundumaatti isaan ergee jedha. Mandaraaf iddoo inni ofii dhaquuf jiru hundumaatti isaan ergee jedha. Yesuus Kiristoos lafatti isaan ergu beeka. Yesuus Kiristoos lafatti nama ergu beeka. Yesuus Kiristoos lafa ofii isaatiin dhaqneetti nama ergu. Nama dubbii mootummaa Waaqayyoo lallabuudhaaf ergame immoo Yesuus Kiristoos mandara ofii isaatiin dhaqneetti ergu. Iddoo Yesuus hin dhaqnes hin dhaqu. Namni dubbii mootummaa Waaqayyoo lallabuudhaaf bahe hojiin nama wangeelaa namni hojii wangeelaatiif waamame mandara Yesuusitti isa ergine dhaquu hin danda'u. Iddoo Yesuus hin dhaqnes dhaquu hin danda'u. Iddoo Yesuusitti isa erge immoo diduu hin danda'u. Kana sadii iddoo Yesuusitti isa ergine dhaquu hin danda'u. Iddoo Yesuusitti isa ergine dhaquu hin danda'u. Lafa Yesuus
hin dhaqnes dhaquu hin danda'u. Lafa Yesuus dhaqi jedhe immoo diduu hin danda'u. Nama tokkotu akkas jedhan ituu seminaariidhaa baratanu barsiisaan yeroo Waaqayyo nama waamu diduun hin danda'amu nuun jedhee jedhan. Tarii ani hin beeku kutaa sana keessa namoonni turtan as keessa jirtu ta'a. Kutaa sana keessa kan barsiisaa turan nama biyya Norweeti Dr. Johnny Baakee kan jedhamani. Yeroo Waaqayyo si waamu you can't say no jedhanii barsiisan isaan. Jennaani namichi kuni namichi ofiisaatiin natti himan kun why jedheen itti mormeedhaan I can say no. Waaqayyo akkamitti humnaan nama ergu jaalala hooti Waaqayyo I can say no waan lafa naquun barbaanne no jechuun nan danda'a jedhee wajjiniin dibeetii godheedhaan wajjiniin wal falmee jiran. Hin dandeessu naan jedheetiyyuu natti meedhaan lakkii nan danda'ee wal falminee utuu kutaan hundumtuu waliin gad hin dhiifne gaafas jedhan. Achi booda boqonnaadhaaf galan biyyatti. Wangeela lallabuu ergaman egaa Sinodoosiin hin ergiti. Lafa isaan ergamanuu iddoo tokko ba'anii iddoo tokko ba'anii iddoo tokko dhaqu bareechi bara dargiiti. Namni deemu hunduu meeshaa isaa argisiisee maal akka ta'e beeksisee keessumaa immoo warri wangeela lallaban deemuu danda'an. Isuma iyyuu deemee mandara keessa ba'uun hin danda'amne itti dhufe. Mandara sana keessa namni hin ba'u. Sinii galeera miti? Mandara sana keessa namni hin ba'u. Amma ce'ee garuu wangeela lallabuu qaba. Namooti gamaa eegaa jiru warra ari'ataman. Inni immoo hojjetaa wangeelaati. Kan jiru garuu mandara kana keessa ba'uu hin danda'u qaba magaalaa ta'eef deebi'ee galuudha. Kanaaf akkas goona jedhanii namoonni tajaajile dhaquudhuma qabdaa kuttugaa akkas goonaa jedhanii ennaan kana goodaan immoo kilinikii beekamaa jira. Daabootti geeffataa jirra jennee fardarra si kaa'annee sitta gugnee wayyaa sitta gugnee deemnaa dhukkubsataa dhennaa hin socho'in calluma jedhii nu gaafatu yeroo isaan nu gaafatanu mana kiimii daabootti geeffataa jirra jennaa jedhanii haa ta'u jedhee farda yaabbatee itti dhufanii eessarrattu jarana namichi kun maal ta'e naanne nu jalaa dhukkubaa dandeenye dubbatuun socho'uu mana kiimiitti geeffataa jirraa jedhanii akkuma isaanii dhaqaa gaadanii bira darbanii hafuurri qulqulluun akkas naan jedheeran. Now can you say no? Naan jedheeran. Hin dandeessu. Yeroo Waaqayyo si waamu, yeroo Waaqayyo waamee si ergu diduu hin dandeessu naan jedheeran. Akkuma dhufeeni Dr. Baakee, yes, I cannot say no jedheen itti meeran. Yeroo Waaqayyo na waamu diduu hin danda'u nan argee dhufee jedheen itti meeran. Namni Waaqayyo waamee wangeela lallabi jedhee ergee lafa Waaqayyo dhaqi jedhee diduu hin danda'u. Lafti Waaqayyo dhaqi namaan jedhu immoo mijataa miti. Al tokko tokko mijataadha. Al tokko tokko immoo rakkisaadha. Akka moolee oolaa yeeyii gidduutti isin erga jedha al tokko tokko. Sakaan immoo hoolotuma gidduu duwwaatti erga. Jarri kuni Yesuusi dhaqi lafa jedhee diduu hin danda'an. Gaaf tokko Phaawulos waan wangeela lallabuudhaaf ituu deemanuu kutaa biyya Firiigiyaa keessatti darbanii biyya Eeshiyaatti wangeela lallabuuf ka'anii jennaan hafuurri qulqulluun isaan dhowwee jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 6-7 horatanii dubbifattanii hafuurri qulqulluun isaan dhowwee jedha. Eeshiyaatti wangeela lallabna kutaa biyya Aasiyaa jedha afaan Oromootiin. Wangeela lallabuun naxxanu jedhee hafuurri qulqulluun waan nu dhowweef jedhe. Firiigiyaadhaa fi kutaa biyya Firiigiyaatiif kutaa biyya Galaatiyaa gidduu darbinee iddoo tokkotti wangeela lallabuu dhaquuf kaanee jedhe. Bitiiniyaatti wangeela lallabuu dhaquuf kaanee. Eeshiyaatti hin lallabdan gatii jedhamnee fi Firiigiyaatii fi Galaatiyaa gidduu darbinee biyya Bitiiniyaatti wangeela lallabuu dhaquudhaaf abballee jedhe. Hafuurri Yesuus garuu achis dhaquu keenya hin jaallannee jedha. Haaleluyyaa. Hafuura dhaqaa
Inna kinaan nun jedhu qabna. Hafuura qulqulluu. Hafuurri qulqulluun hafuura Yesuus, hafuurri Yesuus hafuura qulqulluudha. Hafuurri Yesuus garuu achi dhaquu keenya immoo jaallannee itti dhiisnee bira darbinee deemnee itti fufee yoo dhattanii dubbifattanii Phaawulos halkaniitu rafuu abjuutti jarri tokko warri Damaasqoo namni tokko Damaasqoo keessa dhaabbatee as ciyaatii nu gargaaraa utuu inni jedhu abjuu argee achumaan hafuurri qulqulluun Damaasqoo dhaqaan hojjechuu isaatiinnee achi ceenee Damaasqootti wangeela lallabnee jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkamitti iddoo Yesuus nama hin eeyyamne, akkamitti lafa Yesuus hin dhaqne, akkamitti lafa Yesuus dhaqi namaan jedhe baruun danda'ama. Namoonni hojii wangeelaatiif waamame, namni wangeelaa, hojiin nama wangeelaa dhaggeeffataa deemuudha. Hojiin nama wangeelaa isa hafuurri qulqulluun jedhutti gurratti kennaa deemuudha, ofitti kennaa deemuudha. Kanaaf isaan hin beeku warri hojii wangeelaatiif ergamanii waan hafuurri Yesuus hin jaallannee fi lafa hafuurri qulqulluun isaan dhowwu beeku. Waan jaalala Waaqayyoon taane beeku dhaggeeffataa deemu sababii ta'eef. Yoo didanii dhaqan illee Yesuus Kiristoos akka isaanii wajjin hin dhaqne beeku. Namoonni yeroo ituu Waaqayyo isaan hin argin deemanuu miira isaaniitiif oofamanii yeroo deemanii utuu Yesuusin bira takka hin bubbuliin yeroo deemanii kanatti isaanitti hir'ata. Gargaarsa guddaa kanatti isaanitti hir'ata. Argamuu hafuura qulqulluutti isaanitti hir'ata. Geggeessaa hafuura qulqulluutti isaanitti hir'ata. Eeyyee dhaqaa jechuu hafuura qulqulluutti isaanitti hir'ata. Hin dhaqinaa jechuu hafuura qulqulluutti isaanitti hir'ata. Sababiin isaa namni ituu Yesuus Kiristoos bira takka hin bubbuliin ka'ee yommuu deemu sagalee deemaa jedhu sana aboo deemi jedhu sana utuu hin argatin ka'ee deema. Kanaaf namoonni akkasii Yesuus Kiristoosin libii arganii hafuura qulqulluu immoo qaanqee isaa arganii ka'anii tajaajila kan jalqaban jiru. Ka'anii waldaa keessaa ba'anii ani waldaan ijaarradha kan jedhan jiru. Keessumaa biyya keenya Finfinnee amma turattanii guyyaa guyyaatti dinominashinii haaraatu ijaaramaa jira. Guyyaa maqaa waldaa kiristiyaanaa uumamee dadhabee tokko akkas jira. Barreeffama tokko poosti godhanii Facebook irraa. Maqaan itti moggaafamee dadhabee jedhe. Amma kan hafee jedhe tarii maal beenna tarii amma kan nu hafee waldaa Mangaagaa Harree jedhu waan nu hafee. Daawit Mangaagaa Harreetiin miti kuma namoota sana kan fite. Amma kan maaliif macaafa qulqulluu keessaa fuudhanii gatii maqaa kennanii ofuma isaaniitii waldaa ijaaranii fi projektii gatii ijaaranii fi projektii isaanii gatii ta'ee fi amma wanti nu eegnu jedhe Finfinnee keessatti kan nu dhageenye waldaa Mangaagaa Harree jedhu waa eeguu dhaga'uun nu hafee. Afaan Amaariffaatiin barreeffame wanticha argitanii tutaa Facebook irratti. Namni kun kan inni baay'ee haasa'u yaadee dhiphatee dubbatu waa'ee tokkummaa waldaa kiristiyaanaati. Namoonni haay jedhanii dhabamanii, namoonni maal taatanii, maal deemtanii godoo bittiltu jedhanii dhabamanii, maal isin immoo eenyutu isin erge, waldaan isin hin ergine namoonni jedhanii dhabamanii, maaliif callisanii namoonni kana jechuu danda'anii warri waa'ee waldaa kiristiyaanaa beekanu jedheetii dubbata namni kun. Ani warra Yesuusin libii arganii ka'anii, warra immoo arraba ibiddaa sana isaanirra taa'eetu hin taane qaanqee hafuura qulqulluu fagootti arganii ka'anii jedhanii moggaasa. Libii Yesuusin arguun beekumsa lafa dhaqanis iddoo dhaqanis waan hojjetanis tiifis ga'aa miti. Qaanqeen homaan bilcheessu arrabichi namarra bu'uu qaba. Arraba ibiddaatii fi qaanqee ibiddaa arguun tokko miti. Warri kun warri Yesuus ergee lama taasisee Yesuusin bira bubbulanii Yesuusin sirriitti ilaalanii hojii isaa ilaalanii inni hafuurri isaa akka nama geggeessus arganii warra manaa ba'anidha. Waaqayyoof galanna ta'u. Yesuus Kiristoos warra kana yommuu erge akkas jedhe. Ammas beenaa jedhe. Beenaa kunoo akka ilmoolee hoolaa yeeyyii gidduu
saaran jedhe sin. Ammas beenaa isinan ergaa jedheen. Ammas beenaa isinan ergaa. Rakkinni waldaa kiristaanaa ishee har'aa mudataa jiru. Ani waan hafuurri Waaqayyoo kan irratti dubbadhu na abboome waan dubbataa jira. Rakkina tokko argeen isa evaluate godhaa jira miti. Yeroon qophaa'u kan na keessa hafuurri qulqulluun kana irratti akka dubbadhuuf na keessa kaa'e. Rakkinni waldaa kiristaanaa ishee har'aa mudataa jiru. Isa nama sinitti himi. Yesuusin liphii arganii oo na erge. Qaanqee biddaa erganii oo nan argadhe jedhanii warra ba'anidha. Warra akkasii sagalee Yesuus sabbeen isaanii jedhu sana eeggachuudhaaf obsan qabanii. Kanaafuu yeroo mara isaan kun waan hafuurri Yesuus jaallatu tun taane waan hafuurri isaanii jaallatu hojjetu. Waan lafa hafuurri qulqulluun dhaqaa jedhe tun taane lafa hafuurri isaanii dhaqaa jedheen naqa. Jaalalli garaa isaanii jechuu kooti. Kanaafis mandaruma tokko lixanii godoo jaarratu, takka hojjetu, takka daldalatu, takka sassaabbatu, gaafa toluu dideemuu hafuurri isaanii kaayimmoo gaafa isaanii jedhee godoo isaanii buqqifatanii maqaa gara biraa muggaafatanii iddoo biraatti immoo dabarsanii jaarratu. Akkasitti mootummaa Waaqayyoo utuun taane maqaa piroojeektii isaanii addunyaa irratti beeksisu. Iddoo tokko tokkotti maqaa sanatti international kan jedhu jira. Namni ani beeku Facebook irratti naanna'ee gaaf tokko waggaa 2 dura. Waldaan ijaarradhee miiraan jedhe amanuu hin dandeenye. Maal jetteen jedhee irraa deebii maal jedhaa jirtaa? Tajaajilan jalqabe waldaa keessatti jettaa hin jedheen. Lakkee waldaan banadhe kan mataa kooteen. Maqaa isaa immoo maqaa isaa sinitti nimti. Sinitti muuf yaadee ture beekaa dhumanniise. Garuu maqaa isaa fuulduraa maqaa isaa dha'e maqaa waldaa akkasii international jedhamaa jedhe. Mandara tokko keessa godoo xinnoo tokko keessa namoota tarii waa mufatanii akkuma isaa waa mufatanii ba'anii ni ijaaramte garuu internationalidha maqaan see. Mucaan hin dhalanne maqaan Pheexroos jedhani miti. Maalsi hin gammaddee naan jedhe gammaddee ta'a hin gammadne niin jedhe ati waldaa qabdaa Waaqayyo yoo si waamee waldaa keessatti hojii Waaqayyo si keessaan hojjechuu barbaade hojjechuu dandeessa waan ta'eefi ani hin gammanne waldaa jaaruutu hin taane waldaa ishee ijaaramte akka tajaajiltu barbaadaan jedhe. Kanaafi piroojeektii dhuunfaa keetiiti. Piroojeektiin dhuunfaa keetii immoo nan gaddisiisus nan gammachiisus. Warra akkasii minaan sassaabamuu danduudha. Hojjettoonni immoo muraasa. Abbaa minaanichaa kadhadhaa. Warra minaanicha sassaabanitti yaafatu isa jedhu sanatti dhimma hin qabani. Yaa Waaqayyoo hawwiin isaanii kadhanni isaanii hojjettooti minaan sassaaban akka dabalaa deeman akka baay'ataa deeman itoo hin taane hawwiin isaanii yaa Waaqayyoo hamma dhumaatti godoo koo kana keessatti nama dabali. Piroojeektii koo kana keessatti nama dabali. Ani immoo hamma dhumaatti nama Waaqayyoo jedhamaa akka turu na gargaara. Amma danda'ametti immoo mandara kana keessatti namoonni na dhaga'an warra minaan sassaaban kan biraan barbaachisu nan ga'an ayyaana kennaa baay'ifteetta. Kadhanni isaanii akkas. Hawwiin isaanii isaanutti duwwaan mandaratti keessatti nama Waaqayyoo jedhamanii jiraachuudha. Kun garuu jaalala Yesuus Kiristoos miti. Maaliif? Yesuus akka jedhe akka moolee hoolaa yeeyii keessatti isinan ergaa jedhe. Luqaas boqonnaa 10:3. Yeroo wangeela lallabuu dhaqxanii isin akka warra nyaatuutu hin taane isin akka warra nyaatamu ofirra laalaa lallabdu jedhe. Isin akka moolee hoolaa miti. Isin akka yeeyii miti.
akka ilmoolee hoolaa warra yaa'ii naannoo kana jira jedhaa of eeggataa sodaataa lallabanuu tajaajiluuti isin jedhe. Phexros immoo akka jedhe of qabaa dammaqaas seexan nama jaajiin keessan akka leenci yeroo beela'u aadaa naanna'utti nama liqimsu barbaadee hin naanna'aa jedhe. Leenci jira, yaa'iin jira, achuma keessatti isin ergee. Hin nyaattu miti, hin nyaatamtu iddoo tokko geessanii beekaa kana. In sassaabbattu miti, kan isin butachuudhaaf, isin hir'isuudhaaf, isin xinneessuudhaaf, isin karaatti isin hambisuudhaaf qophaa'ee jiru gidduutti isin erge. Akka ilmoolee hoolaan yaa'ii gidduutti isin erge. Warri liphii Yesuusin arganii ka'an garuu, warri humna hafuura qulqulluutu hin taane qaanqee arganii ka'an garuu, akka ilmoolee hoolaa yaa'ii gidduutti ergamaniitu hin taane hariiroon isaaniif namoota isaan tajaajilan gidduu jiru akka yaa'ii ilmoolee hoolaa gidduutti ergamaniiti. Akka yaa'ii ilmoolee hoolaa gidduutti ergamaniiti. Hamma hawwiin isaanii ga'utti waldaa kiristaanaatiif nagaan kennani. Hamma wanti isaan barbaadan ga'utti waldaa kiristaanaatiif nagaan kennani. Kanaaf godoo isaanii buqqifatanii achi ce'anii maqaa gara biraa immoo maxxansuu isiniin jedhe. Haa ta'u malee Yesuus beenaa isinan ergaa waan ittiin hin jedhinii fi wanta ija godhatuun argitan. Yaa barsiisaa, bartoonni Yesuusis qorama kana qoramanii gaaf tokko. Qorama kana qoramanii gaaf tokko akkas jedhan. Barsiisaa namooti tokkotu seexana baasanii arginee namoota seexana baasaniin Isaa inni isaan si duukaan jiran gati ta'eef hin dhowwine jedhanii. Yesuus akka jedhe isaan hin dhowwinaa. Namoonni isin hin mormine gara keessanii isaan hin dhowwinaa. Hojii keessan miti isin. Hojiin keessan loluu miti. Maaliif seexana baafte jettanii nama loluu miti. Hojiin keessan warra seexana baasanu loluutu hin taane isin darbitanii hojii isatti waamamtan duwwaa hojjechuudha. Waamicha kooti waan jedhan hojjetanii isaa hojii isatti waamamtan hojjedhaa. Hojiin keessan manatti dhaqxan hundumaatti nagaan isiniif haa ta'u jechuudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 10:5 gubbaatti hojiin nama wangeelaa nagaan mana kanaaf haa ta'u jechuudha. Iddoo dhaqu hundumaatti namni wangeelaa nagaan mana kanaaf haa ta'u jedha. Akkaataa namni itti jiraatutti dhimma hin qabu. Haala namni keessa jirutti dhimma hin qabu. Waan namni waa'ee isaa yaadutti dhimma hin qabu. Namni wangeelaa iddoo dhaqu hundumaatti nagaan mana kanaaf haa ta'u jedha. Nagaa labsaa, nagaa buusaa. Nagaa keessaniin isin beeku. Wangeela Kiristoos yommuu lallabdani namootaaf nagaan isiniif haa ta'u yommuu jettani nagaa yommuu namootaaf hirtani namoonni nagaa argatu. Alachuu Yesuus Kiristoos dura waggoota dheeraa duraa raajiin Haagee jedhamu keessaan Waaqayyo gaafa manni qulqullummaa ijaaramee xumuramu akkas jedhe. Ani iddoo kanatti nagaa nan kenna jedhe. Ani iddoo kanatti nagaa nan kenna. Mana qulqullummaa kana keessatti ani nagaa nan kenna jedhe. Nagaa kan kennu tajaajilaa miti. Nagaa kan kennu tajaajiltoota miti. Nagaa kan kennu maqaa tajaajiltootaa miti. Nagaa kan kennu maqaa waldaa kiristiyaanaa miti. Nagaa kan kennu waldaa kiristiyaanaa miti. Nagaa kan kennu abbaa midhaanichaa isa ta'e Waaqayyo gooftaa maccaati. Hojjettoonni Waaqayyo gooftaa maccaa kan isaanirraa eegamu nagaan isiniif haa ta'u jechuudha. Waan isin dhibu Yesuus Kiristoos ofii isaatii Waaqayyo iddoo kanatti nagaa nan kenna. Yesuus Kiristoos dhufee bartoota isaa gidduu erga du'aa ka'ee wangeela Yohaannis keessatti boqonnaa 20 irratti ilaaltanii isaan sodaataniitu jiran isaan gidduu dhaabatee nagaan isiniif haa ta'u isaanii jedhe. Si'a sadii itti mul'atee isa sadaffaa irratti Toomaasitti of argisiisuu dhufe nagaan isiniif haa ta'u. Nagaan isiniif haa ta'u. Ameen. Ameen. Nuyi warra nagaa baannee deemnudha. Nagaan siif haa ta'u yoo waliin jennee Yesuus Kiristoos akka jedhe manatti dhaqxan ofii duwwaa akkas jedhe nagaan isiniif haa ta'u isaanii jedhe hafuura qulqulluu fudhadhaa hafuura qulqulluu fudhadhaa itti siqee hafuuratti baafate Waaqayyoof galanna ta'u. Namni Yesuus hafuuratti baafate iddoo dhaqu hundumaatti nagaan isiniif haa ta'u yoo jedhe mana sanaa nagaa ta'a. Nama sanaa nagaa ta'a. Kana duwwaa miti akkas jedhe mandaratti lixan hundumaatti
dhukkubsataa achi jiru fayyisaa jedhe. Yeroo isin nagaan isiniif haa ta'u jettanii dhukkubsataan achi jiru hin fayyaa. Dhumarratti hojiin nama wangeelaa nagaa kennuu duwwaatu hin taane, hojiin nama wangeelaa nagaa Kiristoos namaa dhiyeessuu duwwaatu hin taane, hojiin nama wangeelaa aangoo diinaa hundumaarra ejjechuudha. Hojiin wangeelaa hojii aangooti. Hojiin wangeelaa hojii mootummaa Waaqayyooti. Namni wangeelaa aangoo diinaarra ejjechuudhaaf waamame. Dhadhaamottuu miti, sossodaattuu miti, yaaddoftuu miti, gara kamitti na baasaa miti. Achi karaarra leencatu jira jedhee dhibaa'aa jira miti macaafa fakkeenyaa keessatti. Namni dhibaan karaarra leencatu jira, gadi bayina nyaata jedha manaa ba'uu ituu manaan bayini karaarra leencatu jira, manaan baane karaan argine jedhaa. Namni wangeelaa akkas miti. Namni wangeelaa aangoo diinaa hundumaarra ejjechuudhaaf waamicha qaba. Akkas jedhe Yesuus Kiristoos. Luqaasuma kana keessatti ani kunoo mar'ataarra torban qabaarra aangoo diinaa hundumaarra ejjechuu akka dandeessaniif gooftummaa isiniif kenneera. Homtinuus isin hin miidhu. Haalleluuyaa. Namni wangeelaa aangoo diinaa hundumaarra ejjechuudhaaf waamame. Akka hojii wangeelaa biyya lafaarratti humna aangoo diinaarra ejjetu kan qabu hin jiru. Meeshaaleen ammayyaa mootummoonni ammayyaa amma hojii aangoo of harkaa qabna jedhani biyyooti nu warra veeto paawurii nu warra waa murteessuu yaada namaa yaadaan diiguu dandeenya aangoo nurka jira jedhani hamma aangoo nama wangeelaa harka jiru hin qabani. Namni wangeelaa torban qabaarra mar'ataarra ejjechuudhaaf aangoo diinaa hundumaarra ejjechuudhaaf humna hafuura qulqulluu qaba. Kanaafi yeroo sagaleen nama wangeelaa dhagaamu sagaleen isaa dhagaama miti. Sagalee humna lafarra ejjetee lafa raasu qabutu dhagaama. Yeroo lafa rakkinni jiru dhaqee namni wangeelaa sagalee dhageessisu sagalee dhukkubsataa fayyisutu dhagaama. Waan tokko jaanin argitanu garuu Waaqayyo sagalee nama kanaa duukaa bu'ee waa fayyisa. Yeroo nama wangeelaa jedhu nama waamamee wangeelaawii jedhamee bahin isinitti mamiti isiniin jechuu kooti. Sagaleen Waaqayyo inni dhukkubsataa fayyisu isin duukaa jira. Waanuma isin mana namaatti onnitanii nagaan isiniif ta'u yoo jettani hafuura qulqulluu fudhattanii jirtu waan ta'eef nagaan mana sanaaf ta'a. Warra dhukkubsataa bira dhaabattanii maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyi yoo jettani hafuurri qulqulluun isin dudduuba dhaabatee nama sana fayyisa. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Dhibeen falan qabne hundinuu nama Waaqayyoo duratti hafuura Waaqayyoo duratti fala qaba. Isa namoonni beekumsaan fayyisuu hin dandeenye Waaqayyo warra maqaa isaatiin maqaa Yesuus Kiristoosiin nama kana gadhiisi adeemi jedhan duraa hin deemsisa. Sababiin isaa Yesuus Kiristoos deema isinan ergaa jedhe. Sagalee kanatu kadhata keenya dugda duuba jira. Deema isinan ergaa isa jedhu kana dugda duuba jarana isin warra ergamtanidha. Firoota koo namoonni as keessa jirru hundi keenya ergamneerra. Sagaleen Yesuus inni ammas deemaa kunoo ani isin ergaa akka walotaa akka ilmoolee walaayyee gidduutti isin ergaa inni Yesuus jedhee in hojjeta. Waan isin walii galtanii lafarratti hiitanii waaqarratti dhamaan taa'e. Yesuus Kiristoos gooftummaan hundi waaqarratti anaaf kennameera jedhee ka'ee ani kunoo gooftummaa isiniif kenneeraa jedhe. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Maatiyoos 28 keessatti waaqarratti lafarratti gooftummaan naa kennameeraa jedhe. Luqaas 10:19 gubbaatti immoo ani kunoo gooftummaa kana isinii kenneeraa jedhe. Maatiyoos 16:18 gubbaatti immoo waldaa kiristiyaanaatiif gooftummaa kana kenna. Akka jedheen gooftummaan du'aas matumaa waldicha irratti humna hin qabaatu hin mo'us jedhe. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Isin waldaa kiristiyaanaati. Isin godoo haala ilaalee raafamu miti. Isin godoo qilleensi raasu miti. Isin saba Waaqayyooti. Isin waldaa kiristiyaanaati. Gooftummaan du'aa matumaa humna isin irratti hin qabu. Gooftummaa du'aa garuu gooftummaa isa Yesuus Kiristoos biraa fudhattaniin jijjiiruu dandeessu. Yaa du'aa arfiin kee meerrere, aangoon kee meerrere, duuti moo'ichatti liqimfame jedhamee labsame miti. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Yesuus Kiristoos inni
waaqayyo isa jiraataa ilma waaqayyo isa jiraataa jettanii warri lallabdanii isin waldaa kiristiyaanaa isin sochooneedha. Kanaaf har'a dhukkubsatoonni akka fayyaniif warri dhaman akka gadhiifamaniif warra cuucamaa jiran akka bilisa ba'aniif humna waaqayyoo humna wangeela biraan kenname saba keenyaaf kadhannaa ol kaanee dhaabanne. Bakkuma jirtan dhaabattanii duraan dursinee ofii keenyaaf kadhanname isin dhukkubaa waan isin yaaddessu jira waan isin sossodaachisu jira Yesus Kristos akkas jedhe aangoodinaa hundumaarra akka ejjettaniif gooftummaa isiniif kenneera jedhe. Mee maqaa Yesus Kristosiin itti waamaa waan jireenya keessan qabee jirutti. Torban qabaa mar'ataa aangoodinaa hundumaarra hin ejjettu jedhamee caafamee jira. Iddoo isin dhukkuburraa harka keessan kaa'aati.